Hogganotaa fi miseensonni KFO dhaddachaarraan beellama waggaa lamaa gaafatan. Dhaddacha har'a waliin hogganoota KFO obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Jawaar Mohammad dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti himataman beellamni waggaa lamaa akka irratti fudhatamu gaafatan jedhame. Kunis manni murtii hiikuufis humna kan hin qabne ta'uu ibsuun yakka malee sababa siyaasaa hidhamaa jiraachuurraan kan ka'e akka ta'es ibsamee jira. Abbaan alangaa qondaalota KFO kanneen yakka shororkeessummaan akka himatamanis eeramee jira. Haa ta'u malee hidhamtoonni siyaasaa kunneen yakka abbaan alangaatti himate kun labsii miidhaa wayyaaniin kanaan durattiin dhimma ba'ataa turte ta'us himaniiru jedhame. Dhaddachi har'aa kun mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti kan dhiyaatan yoo ta'u manni murtii gaaffii hidhamtoonni kunneen beellama waggaa lamaa gaafate kana kuffisuusaas abukaatoon isaanii miidiyaaleef himanii jiru. Haala kanaan dhaddacha har'a waliin beellamni caamsaa 18 bara 2013tti qabamuusaa odeeffannee jirra. Maatii Amaanu'eel Wandimuu kan lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti tibba darbe addabaabaayii irratti ajjeefame guyyaa har'aa kana hidhamuun isaanii dhagahame. Amaanu'eel Wandimuu kan tibba darbe hawaasa bal'aa fuulduratti baasanii humnoonni mootummaadha jedhanii of waaman rasaasaan kan ajjeesan har'a ammoo abbaasaa dabalatee maatii isaa hunda qabanii hidhuu keelloof himame. Gabaasa keelloon argateen abbaa akkasuma wasiillansaa dabalatee firoota isaa qeellam wallaggaa Dambidolloo keessaa funaananii mana hidhaa har'a caamsaa 20 bara 2021 hidhanii jiru. Sababaan akka isaan hidhaman taasise odeessaa arganneetiin maaliif gaddateessan jechuun akka qabanii hidhanii keelloo miidiyaatti bilbilaan himanii jiru. Saatii mammaa kana maatii keenyi maatiroolee konkolaataa shaniin dhufanii manatti nu nammanii. Manatti nammanii maatii warra aazanii taa'anii gadi babaasanii harmootii bakkee keessa teessisanii maaloo haadha keetii fi teessaa nama fixee nama mana keessuun gumna lammata zaniin taa'in jedhanii warra dhiiraa immoo obboloota koonyaa obboloota koo obboleessa abbee koo hunduma isaanii sassaabanii dhiira kan ta'e warra wal jajjabeessuuf achi ta'an hunduma isaanii qabanii gara isaanitti fuudhanii deeman ammatti nageenye gaafa immoo odeessa fudhadhu immoo bilbila walirraa biyaa keessa ciibsanii aduu keessa teessisaa jiru jechuudha geenyee jirra. Kan isaan kana godhaniif egaa gadda maaliif teessuudha? Gadda maalaa dhageessaniitiif teessuu maaliif teessuudha? Jananii itti namanii ol gadi kaatanii mana keessa namanii jiru. Warra kam kan kana godhu humna addaa Oromiyaa warra jedhaman immoo kanneen kam? Humna addaa poolisiidha. Humna addaa poolisii warra ta'anii liyyuu haayilii milishaa kan hunduma isaanii sadarkaa 3 ta'anii waluma ta'anii wal keessatti namaniitu itti fuudhanii konkolaataatti naqanii fuudhanii sokkatti. Mana hidhaatii baasanii ajjeesanii dhoksaan osoo awwaalaa jiranii uummanni dargaggoo tokko arge. Lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa mandii Qilxukaarraa keessatti waraanni qaama mootummaa jedhe of waamu PP'n nama maqaan isaa Girmaa Oljirraa jedhamu mana hidhaa Qilxukaarraa baasanii ajjeesanii dhoksaan awwaalaa osoo jiranii uummanni argee reeffa maatiin fudhate. Bakki waraanni qaama mootummaa ofiin jedhu PP'n itti awwaaluuf ture naannoo riqicha laga Saaccii jedhamutti hoggaa ta'u uummanni argee Girmaa Oljirraa bakka isaan qotanii awwaalanii baasee ganda lalisaa Sooyyamaa jedhamutti awwaallatee jedhame. Dabalataan magaalaa Qilxukaarraa keessatti wiixata dheengaddaa caamsaa 17 bara 2021 ilmaan Oromoo hedduun funaanamanii hidhamuu keelloo fi gabaasan kanneen qabamanii hidhaman kunneenis obbo Margaa Mijanaa Daldalaa, Yohaannis Birruu Daldalaa, obbo Daawit Hundee hojjetaa mootummaa, obbo Kumarraa Barkeessaa hojjetaa mootummaa yoo ta'an jiraattonni kunneen yeroo ammaa haalli nageenya isaanii yaaddoo guddaa keessa jiraachuutu himama. Haalli namoota hidhamanii afran baay'ee yaachisaa ta'us gabaasni nu arganne ifa taasisa. Waraanni Itoophiyaa TPLF'n barbaachaa fi hospitaala sakatta'e. Waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraayitti hospitaala magaalaa Aksum keessatti argamu miseensota humnoonni adda bilisa baasaa Tigraay barbaacha sakatta'insa taasisuu AFP maddeen dooktaroota hospitaalichaa eeruun gabaasee jira. Loltoonni meeshaa waraanaa dooktarootaa fi narsoota irratti qiyyaafachuun namoota miidhamanii fi hojjettoota fayyaa eenyummaan isaanii akka hin baramne barbaadan gaafataniiru jedha gabaasni AFP kun. Akkasumas loltoonni namoota dhukkubsatanii wal'aanamaa turan bakka madaan isaanii suphamee jiruu fi gulukoosiin irra kaa'uun dooktarootaa fi narsoota irratti qawwee qiyyaafatanii akka turan himama. Dhaabbanni deeggarsa wal'aansaa MSF jedhamuu fi kan hospitaalicha gargaaru taateen kun mudachuu mirkaneessuun ibsa baaseen loltoonni tokko tokko kutaa wal'aansaarraa deemuun kanneen kunuunsa taasisanii fi hojjettoota fayyaa doorsisaniiru jedhe.
haalli ergamni wallaansa gareewwan hidhataniin irra deddeebiin jeequmsi baay'ee nu yaaddeessee jira jedheera. Ibsa isaa keessatti waraanni Itoophiyaa hospitaala seenaniiru himata jedhu irratti gama raayyaa Itoophiyaan waan ibsameen jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed humnoonni TPLF buufata waraana biyyattii kana naannoo Tigraayitti argamu irratti haleellaa raawwataniin booda ture haleellaan akka eegalamuu fi Sadaasa 4 bara 2020 ajaja kan dabarsan. Lolli amma erga eegalame baatii torbaffaasaa keessatti argamu kanaan wal qabates namoonni kumaatamaan lakkaa'aman du'anii hedduun ammoo bakka jireenyaa isaaniirraa buqqa'anii jiru. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu hanqina nyaataa fi saaxilamaa jiru jedhama. Gareewwan mirgaa fi morman loltoota Eertiraa kan waraana Itoophiyaa deeggaraa jiraniin raawwateera jedhame dabalatee sarbama mirga namoomaa sukkanneessaa namoota nagaa irratti gama lamaaniinuu raawwatamaniiru jedhan galmeessaniiru. Mootummaan Itoophiyaa TPLF galmee shororkeessitootaatti kan galmeesse yoo ta'u marii waliin taasifamus hin jiru jedhee jira. Gama kaaniin ammoo Ameerikaan qaamolee kaan waliin ta'uun waraana dhaabuun akka jiraatu akka dalagdu ibsitee jirti. Dabalataan waraanni Eertiraa fi humna addaa Amaaraa naannoo Tigraay akka ba'an dhiyoorra deebiin gaafatteetti mootummaan Itoophiyaa adeemsi Ameerikaa birmadummaa biyyaa kan sarbudha jechuun irra deddeebiin qeeqaa turuunsaa ni yaadatama. Marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi kan loogummaa hin qabne Itoophiyaan akka qopheessitu hidhamaan siyaasaa akka hiikamu gaafannaa jedha Seeneetiin USA. Seeneetiin Ameerikaa dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun sagalee guutuun waliigaltee irra ga'uun murtii dabarse. Murtii kanas gumee yookiin sanada qopheesse keessatti ibseera. Kanaan dura dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun seenetaroonni muraasi yaada kennaa kan turan yaada seenetaroota har'a ba'e kanaaf kaduraa kan adda taasisu wal ta'anii murtii irra ga'uu isaaniiti miidiyaaleen himaa kan jiraniin seenetaroonni kunneen furmaata waan jedhamu dhimma Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun murtii dabarsanii jiru. Waggaa 100 olii fi hariiroo Itoophiyaa waliin qabaataa turu kaneeru gumeen seenetaroota Ameerikaan qophaa'e maqaa SRES 97 maqaa jedhu laataniiruu fi dhimma naannoo Tigraay keessaa irratti hedduu kan xiyyeeffatu murtiin seenetaroota kunneen dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessaa tuqee jira. Gumeen yaada furmaata rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kun baatii bitootessaa keessa seenetara paartii Riippaabilikaanaa kutaa biyya Idaahoo bakka bu'an Jeems jedhamaniin kan qophaa'e yoo ta'u yeroo sanatti seenetarichi wixinee qopheessan kanas koree walitti dhufeenya biyyoota alaatiif kan dhiyeessan. Gumeen dhiyaate kun mootummaan Itoophiyaa akkasuma TPLF fi qaamoleen kaan lola Tigraay keessaa akka dhaaban gaafachuun sagalee guutuu murtii irra gahanii jiru. Kana malees wixineen sun qaamolee waraana naannoo Tigraay keessaa gaggeessaa jiran waraana dhaabuudhaan deeggarsi mirga namoomaa danqaa malee akka uummata dhaqqabu taasisuu qabu jedha. Kana malees akka namoomaa raawwatame qaama qoratuu fi daandiin akka saaqamuu fi lolli akka dhaabbatu gaafata. Sanadni qophaa'e kun yaanni seenetaroonni kun irratti walii galan akka qabxiilee wixinee ba'ee sanarra jirutti lolli naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatu gaafachuun lammiilee nagaarratti sarbama namoomaa raawwataman kan balaaleffatu ta'uu ibsa. Kana malees dhimma naannoo Tigraay qofaa kan hin kaafne rakkoo Itoophiyaan lammiilee isheerraan gahaa jirtu kan eeru sanadni qophaa'e kun hidhamtoota siyaasaa mootummaan Itoophiyaa hidhee jiru haal duree tokko malee akka hiikaman jechuun gaafata. Lammiileen biyyattii sodaa fi yaaddoo tokko malee nagaan akka jiraatanii fi bilisummaan isaanii akka hin tuqamne gaafanna kan jedhu sanadi kun nagaan biyyattii keessatti akka bu'uu fi mariin siyaasaa biyyoolessaa akka gaggeeffamu gaafateera. Marii siyaasaa kanas kan amanamummaa qabuu fi qaamolee hunda hirmaachise kan loogummaa of keessaa hin qabne akka ta'u gaafateera. Gumeen seenetaroota Ameerikaan dhiyaate kun hogganoota siyaasaa hidhaa jiran deeggartootaa fi rogeeyyiin sochii siyaasaa isaaniitiin hidhaman haayikaman akkasumas gaazexeessitoonni gabaasa isaaniitiif hidhaman hidhaa jiran akka gadhiifaman waamicha dhiyeessinaa jedha. Dhaamsa mootummaa Eertiraaf dabarseen kan of keessaa qabu gumeen seenetaroota Ameerikaa kun waraanni biyyattii Itoophiyaa keessatti hatattamaa fi guutummaatti akka ba'an gaafannaa jedhee jira. Lolli Itoophiyaa keessaa akka guutummaan dhaabbatu gaafanna kan jedhu sanadni kun mariin siyaasaa gaggeeffameen nagaan lammiilee biyyattii jeeqamee jiru bakkatti akka deebi'uu fi waamicha dabarsa. Mariin siyaasaa biyyoolessaa hunda hirmaachise kana dhaabbileen siyaasa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO'n irra deddeebiin gaafataa kan jiran ta'uu namuu kan quba qabu.